Amanuu baattanis guyyaa irraa otuu viidiyoo ilaaltanii viidiyoo afaan Ingiliffaa karaa salphaa akkamittiin afaan Oromootiin ilaaluu dandeessu. Yuutuubii irratti viidiyoo afaan Ingiliffaa ilaalaa jirtu akkamiin afaan Oromootiif hiikuu danda'a? Gaaffii nama dhiyaadheera. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Gaaffiin keessan hundi isiniif deebi'a. Barnoota waan qabudha. Viidiyoo kana akkuma baratame laayikii gochuutiin jalqabaa. Xumura irratti aappii baay'ee ajaa'iba isiniifin kenna. Boonessi duukaa jechaadha. Guyyaa irraa viidiyoo waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Irra deebi'ee dhufee hin jira. Appilikeeshiniin kuni akkuma isin argitan kana Line Go kan jedhu kanadha jechaadha. Aappii kana akkamiin daawunloodii godhuu dandeessu? Bakka kamii argattu? Yoo aappii kana Play Store irraa argachuu dadhabdanii Telegiraamii koo keessa isiniif hin ka'a jechaadha. Telegiraamii kana keessaa iddoo kamii argattu? Telegiraamii isinitti agarsiisa appilikeeshinii kana argachuuf jechaadha. Telegiraamii erga seentanii booda jechaadha. Gabaabaa abdii miidiyaa kana jalaati dhuftanii argachuu dandeessu. Isiniif hin ka'a jechaadha. Bakka kanatti aappii sana as keessaa argachuu dandeessu jechaadha. Salphaatti gamanumaan gara kanaatti seenna. Erga daawunloodii godhattanii booda aappii kana akkamittiin fayyadamuu dandeessu? Aappii yuutuubii irratti afaan Oromootiin hiikuu danda'u. Viidiyoo fedhe yoo ilaaltan yuutuubii irraatii afaan Oromootiin ilaaltu jechaadha. Gamanumaan aappii kana erga daawunloodii gootanii booda yeroo tokko cuqaastanii seentu. Yeroo tokko erga cuqaastanii seentanii akkasiin isiniif fida. Argaa jirtu afaan barbaadan keessan filachuu dandeessu jedhaa jira. Haala kanaan jechaadha. Afaan Chaayinaa gara afaan Oromootti barbaaddanii, afaan Faransaay gara afaan Oromootti barbaaddanii, afaan addunyaarra jiru guutummaa isaa, afaan Amaariffaa barbaadan, afaan guutummaa isaa jijjiiruu dandeessu jechaadha gara afaan Oromootti. Gamanumaan yeroo tokko gara xumurarra kan jirtu okee kan jettu kana batanii okee kana cuqaastu yeroo tokko. Kana booda haala kanaan isiniif fida. Jalqabarra kan jiru afaan kam gara kamitti jijjiiruu barbaaddaa jedhee isin gaafata. Jalqaba yeroo tokko mallattoo kana cuqaastu jechaadha. Erga mallattoo kana cuqaastanii afaan barbaaddan sana argachuudhaaf maal jettu? Azir kan jedhu, Azir language kan jedhu cuqaasuu qabdu. Azir language kanarratti jalqaba irratti maal filattu? Afaan jijjiiruu barbaaddan. Fakkeenyaaf afaan Arabiffaa yoo jijjiiruu barbaaddan Arabik kan jedhu jira. Arabiffaa gara Oromiffaatti ta'e Arabiffaa kana cuqaastu jalqaba irratti. Amaariffaa gara Oromiffaatti ta'e Amaariffaa kana cuqaastu. Afaan garaagaraa akkasuma gaarra guyyaa irraan isin barsiisu afaan Ingiliffaa irrattidha. Afaan Ingiliffaa cuqaastu. Yeroo kana afaan Ingiliffaa jalqaba irratti afaan Ingiliffaatti ni waan ta'eef maal gootu jalaan kan jiru kana afaan Oromoo cuqaastu. Fakkeenyaaf afaan Oromootti jijjiireen isinitti agarsiisan waan ta'eef. Afaan Oromootti erga cuqaastanii booda inni gararraa immoo maal ta'a? Kun afaan Oromoo ni jira. Afaan Oromoo cuqaastu. Isa gararraa kana immoo Ingiliffaa kanarratti cuqaastu jechaadha. Azir laanguweejii barbaaddan jechaadha. Afaan Ingiliffaarra kan jiru, afaan Ingiliffaa kan jiru barbaaddu. Hiikee jira waan ta'eef amma afaan Oromoo waan gooneef hiikee. Kanaaf afaan Ingiliffaa kan jedhu barbaaddaniiti Ingiliffaa kan jedhu kana cuqaastu. Kana booda next steepii kana next kan jettu cuqaastu. Yeroo kana bakka kanatti illee tole jettaniiti cuqaastu jechaadha. Gamanumaan aappii kana keessa seenseesa. Tole jettanii cuqaastu. Haala kanaan viidiyoo barbaaddan ilaaluu dandeessu. Viidiyoo isin ilaaltan irratti isiniif hiikaa deema. Kallattiimaan isinitti agarsiisa. Kun beeksisa appilikeeshinii isaaniidha. Jalqaba gisee namni gara kanatti seenu bu'aan isaanii maadha? Beeksisa kanas taa'uudha. Kunumaas taa'u appilikeeshinii sanaadha. Kana keessaatii addaan kuttanii ba'uu ni dandeessu jechaadha. Kan addaan kuttaniiti dhiisuu ni dandeessu. Garuu bu'aan isaanii maadha? Maastaawoqaa kanadha. Aappiin kun akka hiikuu danda'u maastaawoqaatiin argisiisaa jiru jechaadha. Sumaan amma isinitti agarsiisee ka'e kana. Kanaaf afaan barbaaddanitti hiikkachuu dandeessu jedhanii dubbataa jiru jechaadha. Kanaaf haala kanaan appilikeeshinii kana keessa erga seentanii booda filannoo barbaaddan filattaniiti jechaadha. Maal gootu? Viidiyoo ilaaluu barbaaddan sanarratti, viidiyoo hiikuu barbaaddan sanarratti cuqaastu. Viidiyoo sanarratti erga cuqaastaniiti guutummaa guutuu jechaadha. Gara afaan isin barbaaddanitti isiniif hiika jechaadha.
Kanaaf mee amma egaa viidiyoo tokko afaan Ingiliffaarraatii gara afaan Oromoffaatti hiikna. Afaan Ingiliffaarraatii gara afaan Oromoffaatti jechaadha. Aappii kana keessatti. Egaa kunoo viidiyoo afaan Ingiliffaa kana cuqaasna. Egaa banaa jira. Kallattiin kun dhugumaa isaa isinitti agarsiisaa jira waan ta'eef soba hin qabu. Haala kanaan fayyadamtaniinaan maal gochuu dandeessu? Viidiyoo barbaadan afaan Oromoon ilaaluu dandeessu. Bakka kanatti tolee jettanii cuqaastu. Kana booda argitanii jirtu guutummaa viidiyoo kanarra jiru afaan Ingiliffaa argaa jirtu hiikee jira. Diskiripshinii isaanii ilaalaa. Ingiliffaan kan barraa'e mulu addanatti hiikee jira. Yeroon ijoollee turetti jedhaara. Argaa jirtu addanatti when I was a kid jedhee kaa'ee jira. Kanaaf afaan Ingiliffaa kana maaldhaa gara afaan Oromootti hiika jechaadha. Kanaaf viidiyoo barbaadan ilaaluu dandeessu. Yeroo viidiyoo kanarraatti taphatutti irra dabarsee isinitti agarsiisuu ni danda'a. Argitanii jirtu. Jechoota inni afaan Ingiliffaan haasa'aa jiru addanatti nuuf hiika jechaadha. Argitanii waa'ee koronaa vaayirasii haasa'aa jiru yoo ta'e akkaataan itti baduu danda'u. Kanaaf viidiyoo barbaadan irratti barnoota barbaadan barachuu dandeessu aappii kanaan. Baay'ee isin fayyada barattoonni keessumatti iyyuu. Kanaaf sabiskiraayibii godhadhaa, laayikii godhaa. Waa'ee appilikeeshinii kanarratti wanti isiniif hin galiin yoo jiraate irra deddeebi'aatii koomentii irratti barreessaa. Yoo barbaadan viidiyoo kanarra deddeebaa ilaalaa. Kanaaf aappiin kun aappii haalaan isin fayyadudha. Sabiskiraayibii godhaa, laayikii, sheerii, koomentii godhaa. Viidiyoo ammallee kan isin fayyadu kan itti aanu irratti waan qabadhee dhiyaadhuuf sabiskiraayibii, laayikii, sheerii gochuun dagatinaa. Galatooma. Kunis xumura irratti isiniif kaa'emoo jechaadha. Aappii isin daawunloodii godhuu qabdanii kan isin fayyadu fakkeenyaaf ediitii barbaadan irratti kan isin fayyaduu danda'u maal kan jedhudha. Kapkatii kan jedhu kana. Kapkatii kana pileestoorii irraatii argachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo diskiripshin booskii irra isiniif hin kaa'u lamaansaa. Appilikeeshinii kanaan ediitii akkamiin gochuu dandeenya kan jedhu kutaa itti aanu keessatti isiniif hin ibsa. Kapkatii kana daawunloodii gochuu hin dagatinaa, baay'ee isin fayyada. Viidiyoo barbaadan, suura barbaadan ittiin ediitii gochuu dandeessu. Akkaataa itti ediitii gootan immoo waa'ee kapkatii kanarratti koorsii 5 kan qabu wal duukaa ilaallaa kutaa itti aanu keessatti jechaadha. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluu keetti baay'ee galatoomii. Viidiyoo itti aanu nama ol agarutti turtii gaarii.